السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمان هالرمال فكاتا كم جفتنا جاء هردوتوني FB كيا هندي كيسانوه بقى مجلسن سنين جاتي أمثلة هالرواية كنجلال سي واي تنجاچو جيران توكو كبان وري نجيسا وري زباچا من لك واي تنجاچو جيران توكو تجرا nyal kedalnam nya fotono itanasano nya ndina haragno tagonno qome gidalo ndi hargau antena ጥሩ መንገድ ላይ ያለው ያርከው ከገደለው ጋር ምንም አያላይ ባትገለው ራሱ ማለት መሳሪያ ይዘ ሲተኩስ ታይተሃል ዛሬ አዲስ አበባ ሄደ ደግሞ ጥሩ የአዲስ አበባ የከተማ ልጅ ምንም የማያውቀው ኢትዮጵያን በአንድ አይን የሚያይ ለመሆን አትሞክር كنا فرا دوغاجرت ولته مودف وري خليسا نوتي هلينان ورا غلو ابلو غافتو كما هلينا كنيتو كما ولوم باندادا ورينا نو برافن فنين تشيرنا جتني وري خليسا اسنتو ابابيات جدمه لمطيان المام من لكفو دمني فنفنت خليسا غافلو لسني امه مال غوچاتو دوغاجرت ولته منغام مال غوچاتو امه كني مال غوچاتو نمني يالا ارغتون ددبني namni biyya biraarra finfinnee sheenuun dadhabne karaarra bulee ilmaan oromoodha karaarra buluun turre asi finfinnee sheentan oromoodha jedhamanii abbaan ulee qabatee qawwee miti ulee harka guurratee gajaraa guurratee safara hunda keessatti abbaa biyya ta'ee hanga sabab sablammiin biyyatti afaan ofii haasawuu sodaatan takka kan gahan kaleessa ni irraafanne jiraattoota finfinnee warra jedhamanii bar warra kaabaa wal guuranii bu'aniidha abbaan biyyaa Oromos tahe warroonni kan warri finfinnee jiraatan afaan isaanii dubbatuun dadhabne gaafasan jara kan ammiti mootummaa isaantu warra hilleenaa qabachiisu jedhamanii mi kasame wani baafatan Abiy Ahmed kaleessa gaafa booranni beela'u boorana deemuu dhiisee gammoojjii baaleedha gaafa beela'u gammoojjii isaa dhiisee baddaa isaan deemne walloon gaafa beela'u eessa humaraa fi eessan deemne nuyi dhiisi ka zoonii tokko isa keenya dhiisaadha okay Waga Abiy Ahmed wae biya makadan shaggar akkas goone entoto akkas goone shaggar jechuun biyya namni hiyyeessi tokko taksi ofe bahe afaan nagaatiin galuun dandeenya biyya ableen waraanname biyya namni sanaybar yaadanirtani amma maka dheeratu taksi keessa sanaybar buqurra si qabee taksi kan keessa bu'ii ere entoto bisona bakkatti namni sulultaa fi entoton bakka namni itti nama jeese makiina namarraa fudhatu taa'e makiina gilli qophaan miti warra taaksii reedii fi faras maal jedhan sana agartanii warra sanirraa baatii kana qophaa keessa nama sagalii oltu as buuteen dhabame makiina masaatii wajjin kaan makiinaa poolisiin makiinaa sagal fuudhame keessa tokko nuun agarree jedhanii mataa turan har'a salfii bahanii tokko qophaa ofii barbaadannee argannee jedha shifeeronni meeqa qalamanii kaan rasaasaan rukutame bakkuma jarri kun itti burraaqu ta'e finfinneen Abiy Ahmed ittiin dhaadu kan teessuma Afrikaa kan nagahishii akkasii enxooxxoo jaarree bakka enxooxxoo maaliiti yeroo aduu lixe namuu sodaatee ilmaan ofii kana bajala dabarsuu malee waan hafne finfinnee mtee taasunu hayyaa kana haasobuun warri finfinnee jiraatu jiru amma guyyutti har'a namni dhabame kuni du'e inni Abiy Ahmed ittiin dhaadu ture sasani bakka qamadiin tola deemee footoo ka'u bakka beelaayee jedhanii baqatu bakka rakkata jedhanii baqatu finfinneen dhaadu guyyutti finfinnee keessa deemee ama footoo ka'u sanuu sodaateen si'a enxooxxoo jechuun bakka gizima bareedaadha yoo karamatti baafte malee bakka gizima bareedaa gizima gaattiraan isaadhaa dukkanaa'ee keessa deemtu achi bakka namitti ajjeefamu ta'e amma bakka namnitti ajjeefamu maaliif sababiin kanaa maali yoo jettan sababiin kanaa warra finfinnee jiraatu warra akka Samsung baby fa'aatu sanaipara xiyyitii 500 wajjin mallatteeffatee dhageeffadha galmeeffatee finfinneetti qale jarri kuni sanaipara bichaa miti waan hedduu qabani kanaafuu warri kuni maal nyaatee haa jiraatu re faannoo jedhanii kumaatamaan kuma dhibbaan leenjisanii finfinnee irraa guurrameeti dhiyengadda warri shawaroobititti ramadaan keessa dhiyengadda footoo isaadhaas ni gadhiifne ture ramadaan keessaan ani liyyuu hayilii ani faannoo jedhee warri dhufee du'e jiraataa Addis Ababaati jiraataa finfinneeti achitti wal jaaranii achitti meeshaadhaan wal jaaraniiti bakka biraa shororkeessuu deeman warra achi maal gaafattare hayyaaree shaggar kan ka'e ganaa bakka gaarii bakka itti bashannanan haa ta'uti wal arguuf deemna
baatii kana keessa bicha ani amma kan naasaa jiru kan nama dhuunfaa kan konkolaataa dhuunfaa kan namni dhuunfaa si buuteen dhabame qabeenya wajjin miti warri konkolaataa ujuraa yookiin taaksii oofan qophaan namni 9 baatii kana keessa dhabamanii jedhu kana kan jedhe warra dirjitii saniiti finfinnee nabiyyi Ahmad ittiin dhaadu suni baga nagaan dhuftanii wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam taita finfinnee nabiyyi itti dhaadu sunis isa akkasii ta'e maaliif warri kalee kophee jalatti ejjetamu malee moraaliin itti kenname sintu finfinnee eega sintu biyya amanamaadha jedhameeni kaleessa gajaraan itti kenname karaatti dhaabanii nama fattashuu turan kareessa abbaa biyyaa karaarra dhaabanii garafanii isa fedhan kopheen irra ejjetanii duduba keessa laaqanii nuti abbaan biyyaa warra minilik jedhaniini kaleessa dhiyan gadda gaafa noolasanii finfinnee keessa halkan dhaabbatamee eegaa bule warri Addis Ababaa finfinnee eegaa bule jedha warri Addis Ababaa jara hundi isaanii warra kaaba guddatee dhufe soba warra afaan amaaraatiin ala afaan biraa haasa'u hanga sodaatu takka shakkamaadha jedhamee hammarii eebamu takka namni keessumaa keessa afaan Tigree afaan Amaaraa afaan Oromoo dubbannaan siniif gale hangana taate finfinnee nabiyyi Ahmad ittiin dhaadus amma silaa ofii deemee waayitiidhaan bishaan obaasuu sodaate siniif gale kaleessa buraayyuutti maalloon shanneen akkas nu gootee maarroo wanneen baasee kino taayee danda'a komandar eenyu tajjeessa jedhe komandar shanee Abiyyi Ahmad fa'aa tajjeessa shanee Fiqaaduu fa'aa shanee Fiqaaduu yookiin shanee Fiqaaduu Tasammaa fa'aa idaa shaneen jedhamu nuti adda bilisummaa Oromootiin shanee jedhu jiran siyaa turre dubbiin akkas taate gudiin namni buraayyuutti komishinariin ajjeefamee agol kana godhamee shaneen akkas goota jedhamaa ture suni ofii ajjeesan warra yaada isaanii irratti dhiibanii fudhatuu dide hunda ajjeesutti sheenan warra dhiiga Oromoo irratti ejjetuu dide hunda ajjeesutti sheenan gaafa shaneen akkas goote shaneen nama ajjeesa jedhamu san guutu isaan ajjeesu jiraachuu Haacaaluu Hundeessaa amma maddi deemuu jiran himuu sodaatanii maddi deemuu jiran dhugaa jirtu lafatti himuu uummati biyya keessa finfinneen biyya maalloo jedhee Abiyyi ittiin dhaadu suni miyya hoonal inji Itoophiyaatti balatti gaalachi gaggabataa laha gar jennee kana goone irraa akkasuma maafi finfinneen biyya namni gajaraan as dhaamee makiina bara hammam dalagate makiina maaliin irraa fuudhamu taate finfinneen isaanii sunu amma ganaa reefu jalqabe wal jaare reefu gaafa guyyuutti namni dhabamu sinitti dhufa kana ammas dhugaa dubbachuudhaaf warra finfinneetiin nagaa sin hawwani waan barbaadan isaa ta'ani waan ummanni biyya isaanii akka lixaa bahatti kibbaa kaabatti itti jiru irraaffatee yoo finfinneen biyyuma ta'anii askiriimii yeroo itti xuxxu tatiisi dhufee sirratti hin tuqne akkamitti tokko taanare laa wanni kaleessa enyaa kaabichuu gonnenen enyaa kaabiltsiginnaachin gonnene warri jedhaa turtan shaggar daabboo fi jinni jaabboon sun hojii dhaabuu jalqabeera nama ምክንያቱም ሀገር ቀውስ ውስጥ ገባቻ ኤሳኛቱ ቱሬ ኮ ማለትም ኮ ዘንገገሰ በርባደን ነው ነገት ማል ጎታ ያተዚ አቴ አከስቱርቴ ወርጀዳ ቱርቴ አማ ገረንዴም ተሬ والله فنفنانس بيشفتاتاته ميرغ فدا ور فنفن ديها كنا وانت جير سامسونج فان خالص ور اكسي غرجبenya كسي ماكينه امتي كنيا راغورمه جيفم سن تركته فوتو كيرا غرتين تني ور كسي تبر ور እኛዬ ጨርቆስ ልጅ ነኝ እኛዬ ማርካቶ ልጅ ነኝ እኛዬ ማሪ አራዳ ልጅ ነኝ ምናምን ልጅ ነኝ ኪጂባ አራዱማም ተተከንጅሩ ሶባ ሁንዱን ዋን ገራ ቀቡ ቀባ እኛዬ ጣይቱ ልጅ ነኝ ጀዳራለ ኒቲንሳ እንትን ጣይቱ ትብሪት ጣይቱን ካቴ ስናቡሽቱ አማውላል ጉፍዲያ ጣይቱን ካቴ ስናቡሽቱ ጣይቱ አራለት እንዳደን ጀቹላ ኑቲ ሞራሊ ከነኒ ማለና ጀብነ ቀወይሞ ኑቲ ቀልኩፍነ ወጋዱ ክፍተንስ ሙልአተር አጋጀፍተንስ ወጋ መኪና ነምኒ ከኛ ራህር ከፈሜ አጀፈመለ ፎቶ ጂን ካኒራን سنيف قال كانافوه وجون السنين فايدور إيرك كذا جلني صداج ستور وروان كينها فرسين كسسنا ورمالي جنين كسسنا قافسان هو بوكيش ينيترون
amma bakfatani of kaan ol kaan warra mootummaa bira abshiraan wajjin jiraadha wala jedhameen yennaan maal dhaltanii jawaarfaa jedhu ture yoo kasasuu dandaanaa kasasanii jawaarfaa ummata keenya walloodha ummata bakka lolaa jiru miti jedhe bakka lolaatti aaree waraana tajjeesee irmijaa fudhatan miti nama artistoota biyya kanata barsiisaa turan hundatu finfinnee irra deemee ajjeesee jedhe ragaas ni beera hin mormine sinis akkati mormitanii hin qabdan የትም መድረስ አይችሉም ዱጋ ባንተ ኡመተ ከኛ ከናቱ ወር ፔጂ ያናቱ ሁንዲ አፋሰኒፍ ከሱማዳ ዮ እንገለፍ ጀዴቲ አስንጀራ ሰላጀር ጀዴቲ ማለት በከነተ ዱበዱን ማን ቀበሰ ዩቲዩብ ፊ ቲክቶክ ቱሬ ቲክቶክ የናረጉ በኔ ረሙ አን የሮ ሁንዳ ዋይ ነማ መዳየቲ ፊ ዋይ ዋንካኒ ቲ ከነንገ ዲሱ ኢሳና ሞ ወረደ እነሱ ማለት ወር ቲክቶክ ሱን ፈዳኒ የጉመን ፎሎ ነማ አፍርተም ሜጋ ቀባዴ ናረጉ በቴር kara YouTube male video ele heddu bara tokko fi walakka irratti qopheesse waa'ee majara kanaati guddeessaadhaati wajjin gubate maal maafuhu to asan YouTube irratti dalageeraate video sun gatta guyyaa guyyuu irratti faayidama akkas ture ala yaal ka sambira dabarram እና ሳምሶንግ ቤቢና ነምስቱ ለሊትና ቀን ቆሞ ቢከራከሩም የትም ሊደርሱ አይችልም መረጃዎቹ መሬት ላይ አለ አው ሲተኩስ እኛ ሰዎች የሞቱበት መኪናው ላይ ነበራችሁ መኪናው ጋር ፎቶ ስትነሱ ነበር እናንተ ደግሞ እነሱን በመኪና ስታጓጓዙ ነበር በቀላሉ ከኢትዮጵያ መከላከያ ጋር ብትኖር የሀገር መከላከያ ሀገራቸው ነው መከላከያቸው ነው እንል ነበር ነገር ግን እነዛን የመረጥከበት ምክንያት ምንድነው አዲስ አበባ ነንኛ አገር ወዳድ ነን ሁሉንም ባንደንም እናው የአዲስ አበባ ልጅ በህር የለውም ምናምን ስትሉ የነበሩት ያ ሁላ ውሸት አዲስ አበባ ለእንጀራ ነው እንጂ የተቀመጣችሁበት ኖቴ Dage namni dhiiga ofii dhangala'u lafatti du'aa godhu jiraate niitiidha namitti footoo san irra jirtu kana Samsung Baby faa wajjin jirtu warra zamachaa Minilik waa san hidhatan miidiyaa irra dhiyaatee har'a soban nurra deemu jira nuti maalloon jenne jetti nuti soban beeknu dhiyaate boo intala taayituuti nuti ilmaan taayituuti jette يعني أنا سكيت سبوسي أنا ميران قبل ماتي نتي مانجستين ويجو قبل إجمسون وقرأ مانجستي توبيا كون قلة سبي ميجا إجمسون وقرأ مو قبل وانتو كورجانيا ini kembali jujur وركنا كم مال كشوك أسلوهن والله باي باي نقاد تأتي على أي حال يادن ورك هذا وريكم أنتي كوني أنا قدايو تناچو أو قدايو تناچو مسارايزو زابو ثلاث فوتو تنستوال كفسر لاي سوتش تغطو ميغدلوبت ماكيناو ጋር ماكيناو كان ራሱ ماكينا ጋር ፎቶ ወጥቷል እንግዲህ ትንንሽ መኪናዎች እዛ ጋር የነበሩት የነሱ መኪና እነሱ የሚሄዱበት እነሱ የሀገር አርቲስት አይደሉ በሀገር እንትን አይደለም የሚሄዱት እነዛ ናቸው እኔ ከዛ በላይ ጥፋት ቢሰራና እነሱ ከመከላከያ ጋር ቢኖሩ ምንም አይገርመኝም ምክንያቱም መንግስት ነው ደገፉት የሀገር መከላከያ ነበር ይላል ኢድሜ ሙሉ እኛ ኢትዮጵያውያንን የአዲስ አበባ ልጅ ሀገር የለውም በህር የለም ሲሉ የነበሩት ሁላ የት ነው ያገኘናቸው በቀጥታ ዘማቻ ምኒልክ የምኒልክና የጣይቱ ልጆችንን ብለው ኦሮሞን ልክ እንደ በከ መኪና ጎትቶ ከ30 እስከ 40 መጠጋውን ሰው አንድ ቦታ ላይ የጨፈጨፉት ምድረ ጨፍጫፊ ያ ሀገር ላይ
እውነት ሐቅ ቢኖር እውነት ሐቅ ቢኖርና ትክክለኛ መንግስት ቢኖር እነዛ ልክ ያ ቪዲዮ እንደወጣ ሁሉም ወደ እስር ቤት ነበር የሚሄዱት ቢያንስ ሄዶ ይጠየቁ ነበር ነገር ግን እነሱ ነው ሄዶ ያመለከቱት ይሄ ነገር ለህይወታችን ያስፈራል ጥበቃ ይደረግልን ብለን አመለከትነ መመልከቻ ነቀተን ዲመኒ በነ ፖሊሲቲ ኤጉምስኑ ሀጎደሙ ባጋከነኑ እንጀረኒ ስኒፍ ገለ በላ ከሰ ሸኑ ቀብደን ወሬ ወኔዳ ወሬ ፍንፍነ ነገየ ሰርፍ ማል ተነጎና ኦፉ ዋን ኡመኒ ወለጋዳ ሀረ ዱጋ ጅሩ ዋን ኡመኒ ወሎ ሀረ ዱጋ ጅሩ ዋን ኡመኒ አፋር ከለይሰ ተሄ ዋን ኡመኒ ኦሮሚያ ዳ ከኪባ ከባሃ ተሄ ታሁ ቀብደን ትልገለ ካናፉሁ ነገኛ ቢያ አህመድቲን ዳደ ከፍንፍኔን ቢያ ማሎ አከስ ጎኔ አከስ ጀኔ ሸገር ማሎ ጀኔ ቀበኛ ኢትዮጵያ ዳቲንቲን ተበሱኒ ቀዌ ጉያን ነመነ መጀሱ ጀላ ዲየመነ ጀሱ ነመ ባ ያ ደሳኒ ቲበር ያ ነነ ቢያ ከነከሳን ቀዌ ለሉ እንደነጂ ላኪን ያ ዲሳኒ ነማርከ ዱበቲ ደመ ቀዌት ዳውት በሩ ማል ነመ ዲባ gafa katigra isan yero nama rashanan kadubarti tak kawet kenani atidai khotto atidai yerani nama jesu garajebenya abartu gafa ma wanitti nama guban gafa ma takalitti nama guban muca naddoda muca dubarti kan naddoda dufani khotto ati bidetti qabe jani ni bira dabani agarsisan akka garajebenya bartu agefat ya dasani kan qabatu qabtu ya disani achi jirani jechu ya disani ልዩ ኃይሊ ናኖ ሳኒ ብረንዲየ ነው ሜናኖን ሳኒ በከራውታ ቀበነ ሚያጀኑቲ ልዩ ኃይሊ ናኖ አማራ ብረንዲየ ፍንፍኔ ጅራተኒ ፌደራል ፖሊሲ ብረዲየ ማኔ ከፎቶ ካን ነገር መከላከያ ብየቲቲ ወጅን ዲየ ማኔ ዘመን ማሊፊ ምዘመቻ ምን ይልክ ወረጀዱ ወራ ወኒ መታቴ ደቱ ሰምብረዲየ ማን አበምት ፍንፍኔት የሮ ሁንደ ተካኒ ግንቦ ሰባቲ ተካኒ ባለድራሲ ጂኒ ጀዴ gafa oromon wa tokko irrecha tahu wa ma barbade way oromo lallatu gafa qabu abban gadi behe ummata ratti rabsha ummata san dagefad walakin motumma kana birattimmo motumma kana biratti abba biya jallata mota jedamani kan gafa rakko da samfin finne ka egan qurani fi gajaran ittihirame ha qawen hafe chula nama balbala tirakisa turan sebab Ethiopia ada jarakan fakkato tasaniti jarakan gajenno artisto tum bicha tahu kopang gahamiti la gutaniran isanu mawarrif finne lafa oromia ke sabate kawarra gondor jam jedamu qabdi gurage oromo finne kan oromo tim mejo dagesani gurage le am itirriqatu jiran terengi saniti silta jedhu dhageessani Soomaaliyaa jedhu dhageessani hamma gaafa mana kee gurguradu naannoo keenya deemin jedhiniinitti hamma wajjin jiraannaa tahetti bulchiinsi bakka kanaa lafni bakka kanaa taarikiin isaa kana baluuti jechuun moromaa takka nama kaasee beeku jiru jara kana malee jarri kun ammoo mootummaa biratti itti gaafatama biyyaa akka waan isaan qabaniitti fudhatanii kaleessa nujjeessaa har'a miidiyaa irra gadi baatee waan feete halkaati okay mootummaan kun jara kanaan nagaa argadha sehe jara kanatti mirga dhuman qabnetti kenne akka barbaadani safadhan ajjeesanii inni waan barbaade godhe finfinneen akkamitti nagaa taate biyya jiraattonni finfinneedha mataa isaaniitiin sniperii fi bari'een mazaggabsiifatanitti warri naannoo amaaraa irratti nuti faarnoodhatti gaafatamaa naannootti jinni jedhee naannoo amaaraa irratti meeshaa mazaggabsiifate san guutuun isaanii jiraattota finfinneeti warra finfinnee jiraatanii inni kaan eega san mazaggabsiifatee kaan hatee birri walii qabatee achi deemeera bakki hatani hanna mijatochi finfinneen akkamti nagaa taatire mee nagaa taature nagee sadfa maalif gandi guutuun kaabni biyyattii kibba biyyattii bahi biyyattii bakka hundaan balaan ibiddi bukka'ee akkamitti maal isaan mata biyya biraati ingilizii dhufanichi jirani ummatuma kana kaleessa nuti ilmaan Addis Ababaatti zar yellanim bahir yellanim warri jedhaa ture isaanuma qawwee gosa dhibbaa guurrate finfinnee jira
siltaanni kan isaanii ta'e namni isaan gaafatu jiru. Baala garuu namichi jedhamu abbaa kaampaanii turizimiiti bar Finfinnee ta'a. Naannoo Amaaraa taa'ee beekaa? Ni beektu miti? Kiyya abbaa goofaree? Sineepara tokkoo fi rasaasa 500 wajjin makiinaa shaasa qaba. Piikaappii yookiin hoolaa isa guddicha Hilux. Sineeparaa fi rasaasa 500 hanga maalii bira kunis mootummaa waraqaa irra si barreesseedha. Inni ati boombii fi maali shaantaa deematu maalitti dalagaree Finfinnee dhaqee ilmaan Finfinneedhaatti sodaachisee yoo taaksii fi makiinaa bareedaa irraa fuunu. Akkamitti nagaa taate mee onxooxoon kee nagaa ta'u reebaa akka dubbiin akkas ta'e. Akkamitti nagaa ta'a warri kun bakka jiran nagaa hin jiru. Gondorii fi Gojjaam dadhabsiisanii uummati dadhabee rakkatee hundinuu qawwee itti bitatee amma bakki laaftuun bakki michuun argamte eessa achi. Rakkoon qabu uffatarraa jijjiiranii warri isa dura dhaqee lafa bareeraa dhaqee sineepara isaa tottolfatee waraqaatti qaba maaltu dhufa kan mootummaarra jiru kan isaati yeroo kan bulchiinsa Finfinnee keessa jiru yookiin Finfinnee bushaa jiru Adaanechichi gubbaa teessusan malee mazagaajaan jinniin bulchiinsi adda addaa kan isaaniiti warra Baaldaraasiitii fi warra eenyu Izeemaati warra kaleessa keessumaa keessa warra kaleessa eenyu fa'a namticha gurraacha kaambiin kaaba haa cabu malee safaarii Madagaskarii dhufte ani qophaa kiyyaa nan gaha jedhamichi sun. Deengadda gaafa Adaanechi haasoftu san wambarii irra fuula dura taa'eera bulchiinsa Addis Ababa keessaa tokko inni. Waa inumaa waa'ee lafaa waa'ee maaliitti wal qabatanatti fakkaate hojiin isaa. Gaafa Abiyyi akkasitti taa'ee akka fedhe isaan godhu sanis akkasumas achi taa'eera namicha san yaani warra akkasiisantu achi walii qabamee bulchiinsa Finfinnee ta'eera. Kanaafuu wanti seeraan alaa qawwee naannoo Amaaraa irratti mazaggabsiifate maaliif Finfinnee dhufte yaani namni jedhu hin jiru. Faannoodha. Faannoo jedhama. Nama kudhan biratu jira artistoota warri makiinaa keenyarraa uummata fixe ala fikra hundinuu nama Itoophiyaa nama beekamu nama har'a kana jiranidha. Shawaaroobitti jiran numtitti gaafatamichi guddaan abbaan shanabaa kana jedhu kan fuulli isaa achirratti hedduu beeksisu. Lamni fuulli isaa achitti dhibbatti beeksisu hundi har'a kana kolfee tapheetuma iskiriim nyaatee jiraateera. Namni nama hammasii miila qabee harkisee akkas godhe. Jarris waraana mootummaa makalaakaa haa jennu liyyuu haayilii ta'anii waraana itti gaafatama waraanaati fudhata. Itti gaafatama jechuun waraanni dogongora dalage waraanuma isa gaafata. Sila. Walaakin jarri sun kana hundatti nyurmaa fi ama qawwee fudhateetuma Finfinnee maa yaa'e. Zamachaa Minilik jedhee wanni mataatti hidhate. Siniif galee warri yaadicha qabu gize maafu warri yaadicha jaaree lafa taa'eeru ni jira. Dhugaa yoo walitti himnee beeta mangistii jira warra yaadisan qabu. Daani'eel Kibriit faa eenyu faa kaleessa warra Bahardaarii mootummaarraa deemee achitti maangoon itti kenname. Ani abbichuu ilma abbaa gadaati yoo jenneen hin baana. Irrumaa yoo gorre. Ilma abbaa gadaa. Ilma abbaa gadaa. Mee amma komaandirtichi taayyeen jedhe kan kaarrayyuutti gaafanni du'e namni meeqa hidhaa guurrame kan meeqa qaxaqatame. Shanee ajjeese warra shaneeti jedhame. Gaafas to'annoo jala oreera shaneen jedhame. Namni gaafas shaneen to'annoo jala orameera jedhame hundi nama mootummaan jibbu kan qabuudhaaf yaalaa tureedha jechuudha. Komaandirtichi ajjeefame kan ajjeese mootummaadha yookiin shanee Fiqaaduu fa'aati shanee Shimallis fa'aati. Shanee Shimallis fa'aatuun wayaan ishii gosa kam uffatti nu barsiisaa eegana baruu qabna. Hasan Muhammad la kan Madagaskar nun jedhee bilaasha jiru miti bara aangoo irra jira siin jedhe aangoo irra jira. Yoo barbaachise waan footoo isaa deebisee sin irratti posti Facebook isaati wajjin har'a baalasilxaaniidhaan la Madagaskar safari inni nabicha baqii nin jedhe Oromoo baana. Namichi suni aangoo irra jira. Aangoo bulchiinsa Addis Ababa irra jira. Dhaggeeffadha. Halkanii guyyaa warri Oromoo maaliif Finfinnee irratti nuti zaffanaa yookiin nuti nashiida waxanii yookiin faaruu alaabaadhaa faarsaa alaabaan Oromoo maa fannifamaa warri jedhaa jiru sun warra sanii bara.
Silteen, Guraageen, Somaaleen, Afariin, Kambaataan, Sidaamaan dantaatti hin qaban biyya mataa ofii qabu hundinuu. Finfinneen ammoo biyya magaalaa guddaatti hin jiraatanii. Wajjin jiraanneerraa onkaan Finfinnee walitti jiraannu kanan miti Jimma Dirree Dhawaa Baalee dhaqnee wajjin jiraanne uummati Oromoo kan waliin jiraatamuu maleedha kan wajjin jiraatamuu beekuudha jedhee warra amanuudha. Jaruma kana dadhabne. Takkaan isaanii bakka dhaloota himadhaa yoo jedhaniin warri achitti warra kana waan kana haasa'u har'a guddaa isaanii kaabaa dhufan. Ijoollummaa jabbilee laman qaban. Fooxaa haqqana qabu xaraara guyyaa keessa uffatanii deemaa turan. Bas wanni ajaa'ibee kana haqqafatee taa'eetuma Abiyyi Ahmad nuti akkas goone Itoophiyaa akkas goone yoo garbuun gaheera jedhaniin Baalee bu'ee footoo wajjin kaabaddaa isaadha. Gammoojjii isaatti uummati beelaa dhumee barandaa namaa ciisee kadhatu jira. Booranatti namni kana taa'aa jira. Walloon kaaba jedhi kibba walloodhaa barana maal ta'e? Uummanni rakkoo akkamirra jira? Finfinne matti maalloo muka dhaabnee maalli muka moo rakkuma mukaa Itoophiyaan qabdi eenyutu jedhe? Eenyutu rakkuma magariisummaadhaa qabdi Itoophiyaan jedhe? Naannoo Affaar kara baddaa bosona eessa qollaa yookiin gammoojjii Baaleetii fi karaa Booranaa naannoo Somaalee jara kanaan ala eenyutu waa'ee rakkoo mukaa Itoophiyaan qabdi jedhe? Akiid biyyi takka gaafa guddatte bareechuu jecha mukni adda addaa kan mootummaan ofii barbaadu kan ummataaf fireellee dhalu akka Turkiyaa fa'aa muka miliyoona meeqaa zayituunaa suni barbaachisaadha. Laakiin maal irraa argatan muka dhaabaa ol sanirra deemee hojii guyyaanii kuulii battataa oole wayyu beelaa oole ofuu waan nyaatee buluun qabu muka dhaabiidha. Laa kana bichaa miti malee akka warri Finfinneedhaa mana keessa hoosha babal'aa qabanii hoosha jechuun gibbii mana babal'aa qabanii nama kutaa lama mana qorqorroon ijaarramee fi kutaa lama giddii beetasabiin guutuu waliin bulaa jiru ka koondominiyeemii jedhamee namni kilaasii takka kophaa gireeffatee ijoollee 5-6 qabatee itti galaa jiru ulaa duratti wanni facaafadha goommanii facaasaa jira. Yaani waan Finfinne namatti lafumti irraa hafee manarraa hafee goommanii itti facaafamu eessa jira? Kasirraa hafe sii qophaadha beeta mangistii kan kee. Kanaafuu yoo guyyaan jiraate amma saarrifataniiti yoo guyyaan jiraate jaallatanis seerri biyyattiidhaa yoo eeyyames. Sheekni takka lamatti dhameeraati naannoo Amaaraa irratti namni faallaa jara sanii deeme eenyutu sheekonni Itoophiyaa hundi isaaniitu faallaa jara warra naannoo Amaaraa ta'aniiti miti sheekoleen naannoo Amaaraa irratti moosifamanillee dadhabamanii kan qophoma isaanii har'a balaa meeqa biyya irratti geessisanii har'a aangoo irra dirqaman kaafaman harkifamanii osoo watu haatanii garaadhaan harkifamanii miilaan harkifamanii birri hate birri warra hujjaajaa hate Dubaayii fi Turkiin deema jedhee iyyuu guyyaa sheeka marateeti sheekummaa nu odeessa galgala. Sagalee sana mida keessa jirtanii asfaalte noo manam yellan jedhe astagfirullah sheeka jechuun sakkana Hasan Taajuu Qaasim Taajuuti Qaasim eenyuuti Taajuddin Qaasim Taajuu barreessaa majlisa Itoophiyaa itti gaafatama al-majlis al-a'laa lishu'uun al-islaamiyya haala kan lugata akkasame dhaabe isaawwan dubartii hajjaa dhufte takka Dubaay si qabadde deema takka yoo sultaana raabo Turkii si qabee deema ndeno agaru ndeno aspalte no wis astaghfirullah kana jechuun kanneen sheeka godhanii nama mana farsootii dhufe indi eegsise jechuun namoonni waan akka siyaasaa namoota dhugaa dubbachuudhaaf kanaafuu faallaa namoota akkasii waan deemaniifuu namoonni akka Sheek Abdallatiif fa'aa yoo hidhamanis waan nama ajaa'ibsiisu Sheek Abdallatiif haala fikiraa hidhamuun isaaf haarawaa miti yeroo meeqa hidhaniiran yeroo meeqa yeroo yaade shiruma kamiseetti dadhabee shiruma naannoo Amaaraa kana dadhabee Finfinnee galee ture ilmaan isaa biratti qaata ilmaan isaa barsiifatee qaata waan hedduu ofii biyya namaa deemee baratee nama wanni qabuudha siniif galee nama yuunivarsiitii Madiinaa irraa eebbifamee dandeettii waan barbaadeetu biddeenii fi miti jechuudha karra miti kan makiinaan deemu
Haji Umar Lenco shi asirom bes ni bilbila yona daga hajiratan bilbilli kesan rabu ajira kanaf maalifin kana jedhe isaaniif haarawan miti hidhamuun Sheekh Abdal Latiifi fajoolummaa irraa hidhamu jagaafa nan mucaa xiqqaa gaafate xiqqoochiti kamisetti hadiisa qaraanu Sheekh Abdal Latiif hidhame yeroo barbaadan shee wahabiyyaa irraa ari'ee dahanne jedhanii Sheekh Umar ati ma qarsa chaati qabsiifte tan barbaachisu girgiddaa manaa girgiddaa warri majlisaa nuti sheekolee Itoophiyaa Muslima Itoophiyaa bakka bu'uura jennu waan Qaasim Taajii sayyaadadheetiin kolfa qabaduu dadhabee bulayyan video san yookiin sagalee san namni dhageessaniirtan gabaabumatti namni mana farsoo tokko yeroo sakkaree waan jedhu dubartiinis haa ta'u haadha isaatu haa ta'u waan jedhu laallu haasawaa akkasiiti jechuu kan namichi sun haasa'u namichi sun itti gaafatamaa dubartii takkaa waliin jechuu janjanaa jechuudha itti gaafatamaa mana amma hidhameen itti fakkaata umar kobbolshaatti wajjini guyyaa shaalii arungaadee fi adii asirratti waan meeqa godhatanii sheeka karaa maallaqatti shakkalatanii galagala kafin finnee isaan hanqatee dubartii hajji dhufte birrishiis nyaatanii Dubaayin si qabadhee deema yoo sultaanarraa boru ari'ame yookiin Dubaay yookiin Turkiin si qabadhee deema jinni isa kanarraa hafe waan haasa'amu miti kanaafuu sagalee Qaasim Taajuu yookiin afaan Amaaraatti sagalee Qaasim Taajuu jedhaati Qaasim Taajuu jedha barreessaa sanii dhufa namni inni saalfanne lattafeera asirratti ana warrasan jechuun warra itti gaafatama Muslima Itoophiyaa jedhanii naannoo Amaaraa irraa nurra ta'anii ture hundi isaanii warri waan kanarratti cichan warra naannoo Amaaraa irraa dhufanidha Dr. Jeelaan fa'aa maal keessa gashinaanii dubbiin tunutti kaatisa nuti Muslimni Itoophiyaadhaa Maaturidii fi Ashaariyaadha jennee amannu akkasin jennu Abbas Balti ol kaate gaafi kasi nami gaafatee biya kagaruu dhiyo nama majlisa islaamaa al-majlis al-a'laa lishu'uun al-islaamiyyaa keessatti nama akka ministeeraatti tsaafii olaanaa ta'ee dhiisi gaafi kasi duriyootumti mana farsootuu gaafatanii mana siree qabanii dubartiidha kan jedhee yaadu warrumti dubartii ganzabaan bitanii waliin bulan sun ni jira miti Itoophiyaa bakka akkasii kanaafuu warra akkasiifaatu aangootti ol baheera yoonni akka Sheekh Abdal Latiif hidhamee naannoo Amaaraa keessatti waan nama ajaa'ibu miti jechuuf dubbii qoosaati miti dubbii maafiyaan ol baatee ummata keenya nama meeqarraa maallaqa guurratte guyyaa nu arabse xoohaan dheengadda akkasitti arafaa akka maalii solaannu jedhu suni lala ani maxxansuu hin danda'u wanni achirra taasifamee waan ani maxxansuu danda'u miti isin Qaasim Taajuu jedhaati afaan jaraatiin keessumaa keessa dhaqaatii ilaalaa gimmitii fudhattaniif wanni inni haasa'u suni dhugaa dubbachuudhaaf waan namni dandee dhaggeeffatu miti haa ta'u malee wanni sin faayidu majlisa islaamaa bushuu ani islaama jechuun qophaa aduun taane har'a Sheekh yoo Ahmad Ibraahimis ta'e Sheekh Umar Haajiitis ta'e namni tokko lafaa ka'e yoo badii kasii balleesse maal nu galchee dubanti ana garuu nama gaarii fakkaata ture jennee dhiif itti gaafatamaa Muslima Itoophiyaa si godhanii of dura si kaahanii ati dubartii hajji dhufte irratti yeroo namni akkanaa kana fakkeenyaaf nuti halaala agarraan beeknu har'a nu ajaa'ibe warri wajjin dalagu namni kun nama akkamii akka ta'e akiid ni beekta nama wajjin bakka tokko teessu biiroo tokko dalagdu sigaaraa xuuxa ta'e farsoo dhuga ta'e jimaa qaama ta'e yoo na dhoksallee gaa qama hubbii kaan subiirrii baagga ka'e dubbii takkan danda'u salaamu alaykum yoo jettee rabbi si balleessu hin jedha zuhur booda yeroo qama he saabbo anaafisii maaliif obboleessa ta'uu dhabne haadhi kan kee maaliif ana gara biraa deessee si gara biraas deessee anas gara biraa deessee hayya haadha keenya tokko goone obboleessa taasiin jedha jechuudha namni jimaa qama haala nama jimaa qama keessa yoo waan rakkinaatti yoo deessite waan badhaadhumaatti itti odeessa abaluu deengaddaa sumaatu maalii jettu badhaate bara akkuma ishii badhaadhuuf hin deemane samma hayya borurraa kaafne akkas goona hin badhaansi basiitum haala nama jimaa qamuuti waggaa mirqaan isaan
Gana magala pakai dube nama rahu desni adata wan hunda tabi amati adata achimboda yero namni tidubate yosi dawuna fa khairis dubatu sindando hala nama juma gamut sigara forman biekta farso nam sakara sadok sudanda kasusi dubarti ti sakonsa kesumuma yo mana sawamte karara se wajin diemte si wajina saudi seti achilala yo yaada kenna chufta hai as jalatti na tergada naminatti bil bilajir tankuni yo na dubu chufta hai bahut dero nasra wayo linduban kanafuhu ni be kamachu yero kasusi dubarti kabu ija salal yero jindimtu magala ke sero diemtu takka furdod dufa kallod dufa kantu dufa ini siti wajina saati jada achilala tok lama kesumuma bakmo wayo diemte mana nyata wajinte ijisa midan lalu susi wan thana qabana michi suni egad karam jannanif hasan taju lamma fata fagonju kazim taju sinif gale kanafu warri wajinjira suni fakenya fudum biyakin bakasanite safudani hajannuti ni biyakani jechu kanafu isan gosa tokko wan tahani fi wal dabbakani wal doksani wajinjiratani ran warri majlisa suni Syekh Umar Ahmad amma durre mana syentu bira daggefateera abana mi guddana kay mana kasi daggefata astagfirullah hammana jechuudha isaan bira namni haji deemerre namni haji deemu dhufe birre mana kaffalulle zinna cama saaniitii fi kanuma zannata masaaniitiif dhufte jechuudha ham hatta nama haji dhufe irraa birres nyaatanii ni sammoo borumti sani Turki fi Dubai dia muftu rever ni biri warra hajiti ni duni damu dabe amma sebentar kena baru wasi kumhani tengah dipti ni dia mata enyu sangga fate yo biri hamma harrahatan ing dia bine Dr. Sa Jelani fi Syekh Haji Umar tufa biri jaja umat marumiyara muslimut ma arabu ma fi mali rakadatani kafalani biri ni sunat cuma nafnan kabatani cuma dia mujarrid la inuma biri sani nama bitani warra mutumah nakesa bitani ummata sani kana ichu warra madagaskar munjeru kana bitani gana heddu talaga am kana toha fana wahabiyan yahudar muslimina ballesite warri khalis mujeru terkali baru kana guys video sana bere warra aga sab sabara takasir eba mal tv wairat warra samfatu angkoro jiramas akka finfineti filatamere chundaga amma sirri sani wandu memti birri khalis sahat hasan hundasan yo kan garuma bira kadatame anguma wanni malamuddin ma fi malir razan kuna ma harawa cumachi kadatani umat muslimati kan dia disantahe inni birrin sunimmo isam bukasi roti kadalagamu fi muslim Ethiopia wa inna kurata kadalagamu be kamara abbaine kendeti fi abbaine enyun habtamu ayyale fanamma bakka bu'a mana mari Sofia tahniran Sofia labo Sofia wana kanam biyo ahabash warra kunturata Lubnan radufi Sofia biya kayaknya beri kita tu malah mal biya ti Sofia mal ya bo Sofia mal biya ti mo Sofia ka malah kanaf wanni no hirra dalaga majru fi wanni ma fi yamti ul bahe maqagodate fakkeessuudhaan jechuudha namni tokko yoo eenyummaan isaa beekame warra finfinnee taa'ee nuti warra magaalaati nuti warra Itoophiyaa takkitti irratti dalagu nuti warri akkasii لا أنا ما تنسوا وني رجلا فيسبوك مهنا رتي سيرشي رتي قاسم تاجو جرا برسا يو أفان جرات إنت ينفلتهم سيبا وري ما تنسى رجلا سيبا فيديو نسا فيسبوك أسنجر أنا يوتيوب أسنجر على يهال ونسو وني فائدو هدو أنا ما كفافورا وأنا من أبا هذا namoota jaalatan biratti miti hiriyaa bira taa'ee namni dhaggeeffatu waan danda'u miti gabaabamatti alama dhorkaasan jechuudha wanni haasawwamu kanaafuu silkiin haasawwame intaloon haasofsiifteeti isa dhiibsee natti fakkaata tarii intaloota hinnaa yookiin qaama mootummaatu namicha kana waan akkanaatti sodaachisuu beektu isa gadhiisee akkasaan beeku
gabaabamatti namni mootummaa kee hamma ni gowwaa hamma gareen tun gowwaa wanta kan beekne immoo tokkoffaa namni qaama mootummaadhaan wal akkanatti walitti dhiyaatu yookiin qaama maqaa mana gahu biyya takka keessa qaba qaamni mootummaa dubbii xiyya tana dhagaheeti na hordofallee hin jedhani nasihaa obboleessa keenya yookiin abbaa keenya marata diimaa sana agartanii mootummaan leencara sodaatamaa taffiirra gurra qabaa yookiin ija qabaa handaaqoo irra gurra qabaa jedhe kana jechuun mootummaa yoo barbaade bilbila tiyaasoftu san fuudhee dhaggeeffachuu danda'a nama meeqa akkana godhaniiran mootummaan nama sitti qaxxaree si jalaa bituu danda'a akkamitti ati dhaabbata mana gahu keessa dalagaatii haasaa hammas gahu kan kophee jala kophee dhoqqee jetu jalatti haasaa namni maqaa islaamaa qabe maqaa islaamaa bichaa miti boo maqaa islaamaa itti gaafatama islaama Itoophiyaa kana wanni nama faayidu idaa gareema akkanaati idaa gareema mana farshoo ooltu idaa gareema ani gareema dubbii akkana gadi bu'aa haasoftu duriyye uga dubbachuudhaaf warrumti mana farsoo jennu sunu yaani suusi maddi taatee bishaanatti dhaga'anii dhuganiitu maggaa nama nagaa teessaa alfatu safaan namoota akkasiiti jechuun walii galee uummata maqaa balleessaa jiru. Kanaafuu wanni sin faayidu gareen tun garee dhugama olamaa rabbii gara fedheenuu haa ta'uutti amantee dalagduu osoo hin taane garee maafiyaa hattuu dubartii hajji dhufte irratti waan akkasii haasawa akkasii bantee egaa dubartiin tun birriyyaan baafadha jettee wajjin haasa'u Allahu a'lam walaakin namni haasawa akkasii haasa'u normaal namumti normaal qotee bulaas haa ta'u nama magaalaas haa ta'uuti namumti normaal tokko haasaa akkasii danda'ee afaan keessaa hin bahu nama normaal miti namni akkasii nama wanni akkasii afaan keessaa bahu karaa sa'u jiru irsaatti riniitiitti miti aboo kan tiyaasoo dhabe akan tiyaasoo dhabe duu namni bakka na bu'ee haasa'e waan kana bakka tokkotti ijoollee jirti kan waan akkanaa kana silaan bakka na buutee haasa'u malee maalumaafuu kuni waan faayidaa qabaaf duun taane ani nin saalfadhe gamta isaa miti kan hin saalfadhe gamta waa'ee biraa miti kan hin saalfadhe gamta warri amantaa islaamaa hin taane waa san dhage idaa muslima jechuun akkanaa itti gaafatamaan isaanii sheeka jechuun nama akkanaati jedhee hamma warri kaan hin beeka warri kaan isa akka hojiin isaanii kanuma ta'e akka isaan biyya keenyaa miti Awurooppaatti beeti kiristaan keessaa maqbaraan jamaa'iidhaa kumaatamni qaba hin beeka dubartii ijoollee bara 10 fi bara 15 dafaramtee qarabamte nin beeka kana jechuun mana amantaa keessa rakkoo hin jiru jechuu miti walaakin namoota fakkeeffatanii uummataaf dhaabbanna jedhan hattuu garaa fi shahwaa mataa ishiitiif jiraattu akka tahan wanni sun ibsaa siniin jechuu kiyya kanaafuu uummanni naannoo kanarraa wal guuranii bu'an maqaa kamiinuu haa ta'u kan maqaa beeti kiristaaniitiin jedhu gaxar kee deemee Oromiyaa keessa beeti kiristaanii ijaara beeti kiristaanii luukii 10 ijaare lafni kun kan beeti kiristaanii jedhama kan qabri warra baluuti kan gondor kibbaatti gondor kaabaa ganaa dhufanii kanaafuu lafni kun dallaamee qabri ta'uu qaba jedhama kuni maalii ta'uu qaba jedha gandi tokko asii qubata achumaanii suutumaan shoggotti godhatanii bakka qabalee nama bushu naqatanii abbaa biyyaa ta'an isaa zarenya sila zaratti quxarbaninya santa amat ነው እዚህ ሲንጀራ ሰኒ ነው keessiin isaanii sheekiinis hojiin isaa kana jechuudha nama amantaa keessaa yookiin haqiiqaa amantaan dhufe miti siistemii bakka kanaan dhufame jira kana jechuun kiyya yookiin namni zarii san ta'e hundi kana jechuun miti gootota akkamiitu zarii kana keessaa bahe aalima akkamiitu jira akka gosaatti duun taane keessuma keessa aangoo finfinnee tana warri reebee akkanatti achi bahe kuni hojiin isaan hojjetaa jiran ammaan dura sagalee fi viidiyoo adda addaa agartaniirta warra wallaggaa irratti maqaa amantaatiin qawwee adda addaa naqnee garee ijaarree asirratti amaarri akka ka'u ka hirriibaa ka'u dhiiguma amaaraatiin kakaafna jedhanii warra wallaggaatti nama ajjeesu ragaa hedduu dhageessaniirta namicha beeti kiristaanii bara 20 galagaleen jira jedhu jechuu namichi waa'ee akkasii faa dalagu kanaafuu jarri kaleessa yoo ashuusii irraa harkisanii nu ajjeesanis finfinnee bu'anii immoo waan akkanaan jeenyu viidiyoo natti erganii ennaan laalee fixuun dadhabee nuti waan akkanaan feenu nuti footoo kaanee barataa taane malee kan laala agarreerra makiinaan namni keenya irraa gottatamee du'e suni makiinamatti footoo wajjin kaateetu sani garee sun bakka na bu'a jettee wajjin footoo kaate saamsung beebi dhaggeeffadhu ይወክሉኛል የነሱ ቦታ መሆን አዎ አንተ ፈሪ ነህ ከተማ የምትኖር ብር ያለ ሞትን የምትፈራ ሰው ነህ አዎ ናቃለን ነገር ግን ይወክሉኛል ብለህ እነሱን አግዘህ
ወደ ኋላ እጁን የታሰረን ሰው የገደላችሁበት አጋጣሚ ሲገኝልህ ገላል በቃ አራዳ አዲስ አበባ ልጅ ምናምን ወንጀል ደግሞ እንደለገው ካናኑ ቢየካ አመራ የጉያን አርጋሚያ ሴራን ታሄ ጉልበት አንታሄ ዲጋ ልማን ኬኛ ዲጋ አቦታ ኬኛ ኢልሚ ኢራ harka duubati dhamee dubartiin meetira lama lamarratti takkarratti rashanamte maqaa warra finfinnee jiraanna nuti warra Itoophiyaa barsiisu warra akkas jedhu Sheikh Abdul Latif la Sheikh Abdul Latif ni mo jiran dagesu waan mataa isaanii keessa jiru mana murtii dhiyeessanii ati Tigray jin ulara diente dubartii deedeetta jaanin jaan Sheikh Abdul Latif hamul jahili ma la hamul sani sakame akas ya waan of yaadu jiru sitti fe'an jechu Sheikh ni mo ni qoosoo jaalata yaa bule yaa waan isin jettan kana ishima seeraan manatti wani adasanu gandisee turen jira guddaa ajaattin qabu kaama guyyaa lolaa qawweedhaan hatan tana ittiin jiru jedhanii itti kofalchiisee warri mana murtii sunillee kolfee jedhan waan barreeffametti kenne maal godhan Sheikh Abdul Latif hin baane Sheikh Abdul Latif hamma ammaatti hin baane Nawaf Abdu wallo baate okay masangari warri na jala jirtan ergu dandahu walakin bilbilin irratti buugan Facebook keessa jiru malee kana irratti buugan galeen jira kanafu yaadni isa kana Sheekholee keenya kan dabaan hidhaman akka Sheikh Abdul Latif fi kan kana ummati walloodha kan kumaatama lakkaa'u mana hidhaadhaa jiru qotee bulaa qawween hanganan qabamne garee kanatti hidhu jecha irraa hiikame kanneen ammoo akkuma kana warri biraa bakka biraatti hundi dararamaa jiru rabbiin darraa tana haa gabaabbisu jenna walaakin warri finfinneetti maafiyaa guurratee finfinneedhaan nu dhaadu Itoophiyaan nagaheessa jira boo nagaheessa jira boo biyya namni guyyuu tokkotti nagahettani nagahi keessan amma dhufu gaama bakka biraatti waan nyaatan dhabanii naasni garagalaan sana biraa fi bareen guurratanii kooltii fi wanni abbaa isaanii sam Tedros ittiin du'e jedha san Tedros akkatti du'e rabbuma beeka inni beeka makaaroo guurratee finfinnee dhaqeera takka jennaan warra reedii maali jedhanii makiinaa sharikaatii fi makiinaa ofii makiinaa babbareedduu oofu kana buquurra kaa'anii sulultaa geessan isa sajjeessan kaan ablema qalan makiinaa nasi buuteen jiru makiina konkolaataa Salamawi Salfii kaleessa DW irratti bahamee agartanii raatan miidiyaa DW miidiyaa majaraasan isaan mati mataa baramu kan majaraatin DW maqaan kan Jarman jedhama malee haa ta'u malee miidiyaa isaan irratti bahanii himataa turan finfinneetti Salamawi Salfii bahanii turan warra ajjeesan warra du'e hunda akkanatti wanni isaanii qabanii baatii kana keessa shifeerota taaksiidhaa makiinama wajjin dhabaman gara 10 olii himaa jiran nama sagal du'ee jira makiinaa sagal dhabame makiinaa tokko qophaa ofii barbaannee arganne mootummaan waan takka hin goone mootummaan footoo ka'uun xooxxoo dhaqeen xooxxoon akkasii maalii bishaan samitti ol faafaata isin ijaarree kanuma jechuu bicha wallahi akkana jedhanii kanaan isaatti qabu laakiin akkana jedhan biyya keenyatti egaa nama tokko wasana darbee wanni inni yaadu dubbiin isaadha wanni yaade warri darsaa akkas namaan jetti yaanni wallaalaadha akka hudduu isaa fakkataa yookiin immoo dubbiin isaa akkuma waan hudduu keessaa bahuu san fokkatu san fokkataa jedhan akkas jedhanii sheeka guddaa Sheikh Abdul Latifiin akkas jedhan dubartii dafarteetta jedhan dubartii warra Tigreetii wajjin deemte dhugaa dubbanne yoo jara ta'e malee jara warra diraamaa dalaguu malee yoo ta'e malee Oromoo walloodha abaloon daffareeraa ka jedhu hin jiru lola keessatti akkas godhameera namni du'eera saamameera maaliin kun islaamuma haasa'a moggum hundaa'uu muka sheeka guddaa miti jechuudha sheekni kuni ummata kamiseetiif galata qaba ture sheekni kuni ummata kamiseetiif ka islaamaatiif miti ka kiristaanaatiif nagahaa fi rakkoo ummata sanii furuu keessatti galata qabaatee kan silaa makiinaa badhaafamu ture har'a akka qeesii waldiyaatti badhaasaniisa qeesiin hamma waldiyaa irraa jaribaa dabar biraan geessee waldiyaa deebitu
والدي متاعي تري أنا بيت كريستيان إن دلنا مالين قدر يديني أشوف متاعي أمة ساكر غراتوري إساني سبا منتي رنين تكنس غافا جري دي بيته غلطة فتمة أتي تيجري وجينا أدم خنا تورتي ما بقى تور أبدن جرمني غلطة فتمة كونكولاتا بدأسمه شيخ عبد اللطيف أمو أنا رام بريد سعودي نجرا warri achi jiru maal akka dalaganii maal akka godhan ummata astababbaruu keessatti hanga tajaajila adda addaatii fi waan adda addaa akka rifanne ni kiristaanaallee akka rifatee walitti amantiin hin kaane ummata keenya akkaataa isaaniitti tasgabbeessan ragaa haa bahu warri kamseedha isaanis tahee sheekoleen biraa waliin ta'uudhaan jechuudha har'a garuu isaan akkana galanni isaanii kana ta'e kana jedhame maaliif inni Oromoodha kanaaf ishaniin isa ajjeesuu dhabde warri kaan sheekoleen kaan akka baqatoosis jedhaniis ya warri jihaada jedhaa ture tokko faatu jira jihaada namni mootummaa lola hundinuu jihaaditti banamuu qaba warra jedhu tokko jiran warra yamanitti ji'a sadi baratanii dhufan tokko waan san malee jiru sheekoleen kaan Umar Idris ilaa kun yaada haaraa amma ani har'a dhaga'uu jira jechuu kana akkanatti Umar Idris cirratirra nama qawwee waraqaa qabu qoba 170 guuranii jedha kan waraqaa qabu dhageeffadha kan waraqaa qabu cirratti jechuun magaalaa Jumaatee yookiin Kamiseerraa kiiloomeetira meeqarratti argamtu Boorkarnarraa kiiloomeetira 10 hin guunne irratti argamtudha Kamiseerraa meeqa fuudhamee laata Kamisee fi dawaa caffaa zuuriyaa san jiru meeqa akka fuudhame gabaabamatti walloon rabbi qaba walloon rawanni gahuu jalqabe har'an jammarre ergaan kee kan maal jedhudha Jumar ergaa koo kan kee sheer nan godha waan nagaatti nagarren ture kanaafuu ergaasa warri mootummaadhaa mana bal'ifatee jaarratee goommanii dhaabaa manduubee keessa isa jedhu yoo ta'e warri magaalaadhaa mana bakka kireeffatee taa'u dhabee rakkatu jira warri baadiyyaa lafuma qofforatan lafa qaba akkaataatti qotataniin dhaban nagayaa dhabame malee lafa qaban kanaafuu akkasi ergaan kee kanarraa kana fakkaata mormatu warra nujjeesee immoo garagalee araadaa nurratti ta'uu barbaadu araadummaan hin jirtu har'a mootummaan keenya miti mootummaa warra nuyi ajjeesu duudoonee dhaqnees warra nuyi ajjeessaa nu ta'u garuu boru guyyaan kun ni darba jaalateehis jibbeehis seeraanis humnaanis dhiigni keenya kan hafuun qabu dhiigni keenya kan hafuun qabu warri dhiiga keenya bocee gadi taa'ee kolfee qabeenya nurraa saameen hin jiraatu adliinis kanuma rabbiin illee maal jedhe watilkal ayyaamu nudaawiluhaa beena annaas jedhe warra fir'aawoniitiin maal jedhe ataakiltii fi laggeen mana qasrii adda addaa dhiisanii deeman jedhe wawratnaa bikum al-arda jedheen warra Muusaatiin sin dhaalsifnee jedheen hamma zollomamtanii jarri suni qabeenya hammas baay'atu san isaan irraa sin baasuu bichaa duun taane warra sin zollamee sin gabroomsee lafarra sin dhiite hunda addunyaarraa qabeenya isaanii asuma dhiifnee ataakilti isaaniitii fi qasuu mana mootummaa isaanii adda addaa akkuma sanis sinii dhiisanii du'anii jechuudha akkasillee dalagnee jedhee qissa zulmii ummata bani Israa'el warra Masritti Fir'aawni wanneedha keessatti jechuudha rabbiin guyyaan tana ni jijjiira jechuudha har'a situ zolloma waggaa zulmiin baay'ate immoo rabbiin haddi itti godheedha zulmii san garagasha